Gama biraatiin humni waloo tikaa fi nageenya biyyaalessaa sagantaaleen Finfinneetti gaggeeffaman milkiin akka xumuramaniif hojiitti galuu beeksiseera. Quraan dhala 3 hanga 10 2016tti magaalaa Finfinneetti sagantaaleen garaagaraa kan gaggeeffaman ta'uun walqabatee humnichi waloon sagantaalee kunneen milkiin akka xumuramaniif karoora nageenyaa irratti mari'achuun hojiitti seenuus eereera. Qaamoleen dhimmi ilaallatuu fi hawaasni tumsa baratame akka taasisus gaafate. Quraan dhala 3 bara 2016 sirni eebbaa godambaa yaadannoo injifannoo Adwaa kan gaggeeffamu ta'uun guyyichatti muddamni tiraafikaa akka hin mudannee fi daandileen murtaan konkolaattootaaf cufaa akka ta'an beeksiseera. Haaluma kanaan daandileen Afincaa Barrii gara mana amantaa Qiddus Giyoorgis, hoteela Sameenii gara mana amantaa Qiddus Giyoorgis, mana amantaa Yohaannisii gara Addabaabaayii Abuna Phexros, Araat Mantaa gara Jiina Aditti kan cufamu ta'uudha kan himame. Dabalataanis giddugala gabaa Yirgaa Haayilee gara Addabaabaayii Abuna Phexrositti kan geessan riqicha Habte Giyoorgisii gara Somaalee Taraa irraa gara qaxxaamuraa hoteela Eliyaanaa yookaan Baankoo Diroomaa akkasumas Addabaabaayii Taklaa Hayimaanotii gara Addabaabaayii Teewodiroos kan geessan immigireeshinii irraa gara Addabaabaayii Teewodiroos kan geessan mana maxxansaa daldalaa irraa gara Addabaabaayii Teewodiroos qeeraa durii irraa gara ibsaa Baankoo Diroomaatti kan geessan riqicha Raas Mokonnin irraa gara Addabaabaayii Daagol kan geessan riqicha Raas Mokonnin irraa gara mana amantaa Qiddus Giyoorgis kan geessan daandilee Maqdalaa dhiifama. Daandilee hoteela Maqdalaa gara mana amantaa Qiddus Giyoorgis kan geessu mana amantaa Qiddus Giyoorgis irraa gara Teelee fi Addabaabaayii fuuldura mana amantaa Qiddus Giyoorgis kan daandileen geessan Quraan dhala 3 bara 2016 sa'aatii 6 irraa eegalee konkolaattotaaf cufaa ta'uu beeksiseera. Konkolaachistoonnis kana hubachuudhaan daandileen filmaata biroo akka fayyadamanii fi daandilee poolisoonni tiraafikaa akeekan fayyadamuun tumsa barbaachisaa akka taasisan poolisiin magaalaa Finfinnee hubachiiseera. Boru Quraan dhala 2 bara 2016 eegalees daandileen eeramanitti dabalataan naannawaa godambaa yaadannoo injifannoo Adwaa yeroo gabaabaafis ta'e dheeraaf konkolaattota dhaabanii deemuun dhorkaa ta'uunis ibsameera. Dabalataan sirni eebbaa jalqabamee haga xumuramutti keessummoota waamichi taasifameen ala daandileen gara godaambichaa geessan miillaan imaltootaaf cufaa ta'uudha kan beeksifame.